waaqayyo jedhee mata duree fudhadha. Maal si dhukkubaa miti eessa jirta? Na duukaa jirtu eessa keessa dhukkubaa miti eessa jirta? Coggaarraa kee madaa'e coggaarraa kee madaa dura eessa jirta? Gaa'ila kee badee gaa'ila dura eessa jirta? Barattee hojii dhabdee barumtee hojii dhabuu dura eessa jirta? Waan ijaaramtee si jalaa diigame isa dura eessa jirta? Harka kee achi ol kaasi. Akkasiin jedhee waaqayyo yee jedhaa yaati. Eessa jirta? Amma kan bade addarashaa waldaa miti. Addarashaa namaa bade. Zawudi eessa jirta? Waldaan lallabaa jira. No, kun qallaaliidha. Eessa jirta? Haati manaa addaa jirti. Abbaan manaa kee eessa jira? Abbaan manaa addaa jira. Haati manaa eessa jirti? Maatiin addaa jira. Mucaan keessan eessa jira? Beekamtiin fotoodhaa gooftaan goyoomsu. Beekamtiin viidiyoo waraabamuu gooftaan goyoomsu. Beekamtiin meekaappii gooftaan goyoomsu. Kiraabataa uffachuun gooftaan goyoomsu. Eessa jirta? Ameen jedhaa yaakaata. Namni keenya yeroo girrigirriin dhalatu waa gochuu barbaada. Girrigirrii bafiiteetiin halloo. Eessa irraadha? Amma waaqayyo lola hin kaase, beela hin kaase, dhukkuba hin kaase, waldaa hin kaase, raajii hin kaase, seexana hin kaase. Waa'ee namatti himin dhufaati sabichaa. Sagalee waaqayyo keessaa walii wajjin ilaalla. Seera mamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirta jedheen. Namicha waamee waaqayyo gooftaan eessa jirta? Amma namichi kun namicha jedha dubartittiin jedhu. Kan gaa'ila fidu namicha, kan biyya rukutu namicha, kan rukuchiisu namicha, kan nagadu namicha, namicha keessa ijoollee, ijoollee keessa ijoollee, gaa'illi namichaan dhufa, waan hundumtu namichaan dhufa. Namicha eessa jirta? Amma hojii waaqayyoo naa baneen balbala banadheen jira. Akka zawudee namarraa baa waldaa dhaabadhee sabbakaa jira. Eessa jirtaadha ammayyo? Amma waa'ee waldaa sin gaafanne, waa'ee sargii sin gaafanne, waa'ee maalii sin gaafanne eessa jirta? Innaan namichi kun maal jedhee lafatti na keessee gadi ba'een jira. Akka jedhee waaqayyo maaltu si dhukkuban jennu eessa jirta? Lafatti jirtu beekamnaan dhukkuba keef qorichi dhufeera. Lafatti jirtu beekamnaan dhukkuba keef qorichi jira. Gaa'ila keef qorichi jira. Dibata keef iddoon jira. Maqaa keef iddoon jira. Ameen jedhaa yaakaa. Eessa jirta? Narkaa bu'e dhufaa jira Yesuus. Eessa jirta? Jaarsa waldaa dhaga'i, raajii dhaga'i, amantootaa dhagaa, hojjetootaa dhagaa. Dhukkubni keenya nabseera. Waaqayyo eessa jirta jedheera. Gaafa Yesuus Kiristoos dhufu nama hundumaa dhufa. Inni manadhaa jirus, inni manadhaa eegu poolisiinis, inni xiyyaaraan tokkosus, inni xiyyaara oofus, inni Itoophiyaa bulchus. Hundi ishee miqnaataan sassaabamtee kottaa lafa jirtanii kaa jedha. Ani ergaan si qaba. Utuu Yesuus dhufee hunda ishee walitti yaasin atarra eessa jirta? Utuu Yesuus dhufee hunda keenya walitti yaasin eessa jirtu? Eessa irraa? Keessa jirra moo keessa ala jirra? Seera mamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 dhaqaa ilaalaa. Ani si wajjin waadaa gale ijoolleen ijoollee keetti jalqaba markabatti lixaniidha. Ameen jedhaa yaakaata. Si wajjin anka kutti gale ijoolleen keetti jalqaba markabatti lixan. Tirfuu yaantee qarree huno. Ani eessan jira maatii kun? Ati eessa jirta maatii keen? Lammaffoonuma waldaa kan godhe kaanseeriidha malee, HIVdha malee, qoricha laabsechaadha malee waaqa miti. Waaqayyo guyyaa 6 jedha guyyaa 7ffaa na waaqeffadhaa jedhe. Guyyaa 7ffaa guyyaa dafinoo sibsaabaa dhaqa, facaasaa sibsaabaa dhaqa, roobii sibsaabaa dhaqa, kamisa sibsaabaa dhaqa, jimaata sibsaabaa dhaqa. Sanbata duraa bashannanaa dhaqa soodare. Sanbata guddaa ulmaa saarafa. Ati markabni kee bineensa kormaaf dhalaa, harree waraabessa, reettiidhaaf waraabessa, leencaaf sangaa walitti naqeedhe. Jalqabeenyitu gale ijoollee isaa ittaanee waan warra wal nyaatantu wal bira ta'a. Harree waraabessa ittiin bu'anii harree marga ishee nyaatti waraabessi foon nyaataa kan gale nooyidha. Hinka nuyi qabeenyaatti Ameerikaadhaan nu yoo dhabne jarana jilbatti Yerusaalemitti gallu qabna. Wal shawaduun gaarii miti. Ansi shawadu ati na shawadu hin dandeessa. Yaa maa shawadaan daalle eessa irtaadha? Dhukkubni kee qallaali nama si bukkeetti dhukkubni kee qallaaliya jedhiin. Iddoo jirtu beennaan jedhi. Ambaaqoon boqonnaa tokko ta'e na dubbiftani waaqayyoof ambaaqomtu wallooli. Maal gooteedhe waaqayyoodhaan ofumaa soofta malee yeroo ammaa si'anaa kana keessa qulqulloonni beelaanii jal'oonni biddeen nyaatu jedhe.
boqonnaa lama irratti waa isa rukute hin beeku. Ilaameen iddoo dhaabatanii eegan irraan dhaaban eega. Ameen jedhaa yaakaati. Mi achitti na arga jedha. Irra deebi'aa jedhaa yaati. Ani simiidhe waldaan simiidhe mootummaan simiidhe addunyaan simiidhe waaqayyo si arginaan qallaalidha. Harka kee achi ol kaase. Eessa jirta? Keessaa gadi baate moo keessa jirta taanaan Yesuusii dhufa. Keessaa baate taanaan itti gali yeroon araaraa ga'eera. Magaaffii waaqayyoodhaa si fayyisuu hin dadhabne, sooressa si gochuu hin dadhabne, mana kee sirreessuu hin dadhabne. Eessa jirta? Heloo jedha waaqayyo har'a. Heloo eessa jirta? Lagizee utirraa hiqqabbaleemu. Mucoo hidhee waaqayyo eessa jirta jennaan asuma jirra wayiti. Maal hojjechaa jirta jennaan utuu isin hin dhufin seetanni dhufeetu na goyyoomse. Jennaan akkadhee waaqayyo. Har'aa kaaftanii abaallii koo miti, abaallii waldaa miti, har'aa kaaftanii miseensa koo miti gadi baa'e. Hamma Yesuus dhufee dhalatutti daamiyyaan miseensa waaqayyoon turre. Hamma Yesuus dhufee dhalatutti jarri kun ala turan. Yesuus dhufee dhalateetti ol gashii malee. Hamma Yesuus dhufee dhalatutti miseensa waaqayyoon turre. Waan nama dhibu Abeeliif Qaayiliin deesse. Abeeliif Qaayiliin deesse. Ijoolleen kun miseensa ala dhalatan, jannata ala dhalatan. Kanaaf lamaan isaa xalaata wal ta'an. Ammas warri waaqayyoon ala jiran xalaata wal. Mucaa lama qabda gaa. Mucaan kee tokko gooftaa jaallata, inni tokko sirba jaallata. Ijoolleen kun walii ta'u waliin ta'an. Yesuusee kiyyaa gaafa ni jedhu inni kun immoo galaanee kiyyaa. Garaa waaqayyoo qabbaneeffachiisuudhaaf maatiin lachuu waaqa keetti argamudha. Hamma Yesuus dhufee dhalatutti akka isheen gaafa ciniinutti itti ka'e utuu jannata kee dhalate ciniinsuun hin jiru. Hin jiru namni dhaga'u miixu jannata ala dhalatan. Kanaaf eessa irra? Horii argachuun jaallatta? Eeyyee ani nan jaallata. Hin jaallatta? Eessa jirta? Birrii argachuu dura ofii keetii eessa jirta? Biyya lafaa kanarraa cubbuudhaan beekamaan Daawitiidha. Kan iddoo argates Daawitiidha. Saa'ol cubbuu tokkittii godhee barda. Dogoggora baay'een qabu Saa'ol. Saa'oliin kan gadi isaa ari'ee cubbuu isaa miti garaa isaati. Daawit waan bar haadha manaa namaa fuudhuudhaaf abbaa manaa lolatti ergeetu haadha manaa jalaa fuudhee Saameel dhufeetti dubbannaan anaam jedhe. Atoo takkaayyuu waan an goone ati maallatti balleessite anaam xifaatan nyaan jennaan daawweedhe waaqayyo. Ammayyuu mucaa kooti galmeerra jirta. Saa'ol cubbuu tokkitti godhee ta'ee biyya lafaa kanatti dubbattu. Harka keenatti agarsiifta. Eessa jirta? Siin jedhee waaqayyo. Yoo ala jirta ta'e baneen jiraan haa gali. Ameen jedhaa yaakaata. Yoo keessa jirta ta'e immoo yaaddeen siin ceesisa. Baay'ee hamaadha. Haala manutu keessa jirru kun. Amma dhiiga keenya keessa vaayirasiin jiru qallaalee. Nafsee keenya keessa vaayirasii jiru kabbaadidha. Nafsi vaayirasii koo akimillee. Kanaaf eessa jirra? Warri fayyuu barbaadan. Fayyuu barbaaddu. Akka fayyituuf amma dirashaa kee waaqayyo argu. Luboonni iddoo aarsaa dhaabatanii qulqulluudha waaqayyo gooftaan maccaa jedhu ulfinni waaqayyo gadi bee balbalarra jira. Jedhee Hisqeel booddeedhaan dhufte. Harka keenya agarsiifta. Dirashaa kee dhabee eessa jirta? Sin fayyisaa jedhe Yesuus. Maaloo kee dhabee? Dirashaa kee dhabee eessa jirta? Balballi kun ilaala hamma isa dhufutti banamaadha. Maal gochuudhaaf? Gadi ba'uudhaafis ol galuudhaafis. Lachuusaaf yeroo hin jiru. Maqaa Yesuusiitiin waldaan hin banamin hin jiru. Gararraa jiraala. Bishaan mana kana keessaa baay'ee qottora. Hamma inni kaffalu asitti hin argitu achitti argiti. Asitti hin beektu beekaa kaffaltee fiddee dhuftee ilaala manni qottoreetti. Qoxaarii cubbuu keenya waldaa keessa hin jiru. Viilii fudhannee lannaa beekaa. Iddoo ati jirtutu murtoo sii laata nama si bukkeetiif. Iddoo ati jirtu jedhi kan duwwaan duban iddoo ati jirtu jedhi sitti murteessaa. Sitti murteeffata miti. Iddoo ati jirtutu sitti murteessa. Kan namatti murteessa iddoo inni jirudha. Iddoo annaa jirraan hattuu jedhetti murteeffama. Sirri miti haa. Iddoo sobaa jiraannaa sobduu. Iddoo namni jirutti namatti murteessa. Fakkeenyaaf hattuudhaan wanti hin jedhu daanyaan firdi beetiin leeba jedhee waggaa jaaqatta. Bakka jirrutu murtoodhaaf nu geessa. Dhukkubaafis kan nu geessu, du'aafis kan nu geessu, ulfinaafis kan nu geessu, salphinaafis kan nu geessu bakka nuti jirru. Kottan immoo sirtan siima. Balbala cubbuu noo terkiisa nama meeqadha cufu. Guyyaa irraa kaasee nama dogoggoratti si ofarraa kaasee sirraa kuteera. Kan dogoggoratti geessee lafa isaan jiranidha. Waaqayyo gooftaan bofichaan kana waan gooteef ati horii hundumaa bineensa bakkee hundumaa keessa abaaramaa taata. Ati garaa keetti lafa illoota.
Bari jireenyi kee hundumaas biyyoo hin nyaatta. Ani sii fi dubartittii gidduutti sanyii ishee fi sanyii kee gidduuttis diinummaa nan buusa. Inni mataa kee hin buruqsa. Inni mataa kee hin buruqsa. Atis koomee isaa hin hiddita jedheen. Daa'imattiin kun mataa bofaa rukunnaa hin duuti beektu mini bof. Nabseen ishee mataa ishee keessa jira. Kanaa gadi mataa keessa. Maaliif yeroo deemu mataa isaa akka godhee deema waan ta'eef nabsee ishee kana duwwaa keessa kaa'e. Amma nuyi qeensi keenya lubbuu qaba, iji keenya lubbuu qaba, garaan keenya lubbuu qaba, bu'aan keenya hundumtu lubbuu qaba. Kanaaf iddoon waraana hundumtuu hin dhiiga. Bofa gin dhanna isaa kana hunduma isaa kana yoo dabaddabdee huma deeman dhaga'u. Tasaabii isaa godhee dudduuba isaa mataa kanaaf koomee ciniin taa'edheen mataa keessi burussuudheen ati immoo biyyoo nyaatte. Dubartittiidhaan immoo yeroo ati ulfooftutti ani rakkina kee guddaa nan baay'isa. Dubartootaa maal yaaddooftu? Ji'a 8 dabarraan sammuu si dhukkuba. Ciniinsuudhaanis mucaa hin deessa. Kana keessa immoo abbaa manaa kee hin hawwita. Innis aboosi irratti hin qabata jedheen. Waaqayyo amma immoo namichaan ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef nutti dhufeemi haa nutti dhufeemi ilaala namichoo dubbii haadha manaa kee dhagee ija mukichaa isa ani hin nyaatin jedhe si abboome waan nyaatteef lafti sababbii keetiif abaaramaa hin ta'a. Atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa hin nyaatta. Atis biqilaa lafaa hin nyaatta. Ati biyyoodha, deebitee biyyoo hin taata. Ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isaatti hamma deebituttus dadhabdee dafqitee buddeen hin nyaatta jedheen. Adaba moo adaba miti kun? Natti maa utuu Yesuus hamma Yesuus dhalatutti namoonni kun bakkeetti wal horaa turan. Yesuus dhufee abaalli waaqaa nu godhe. Mee iyyaati ameen jedhaa kaati. Abaalli waldaan jenne abaalli maali? Abaalli waaqaa, mucaa waaqaa, ilma waaqaa, hintala waaqaa nu godhe fannoo irratti. Kana hundumaa baate fannootti ol ba'e. Jaran erga Yesuus akkas ta'e isin eessartu. Waan isin gorsa firoota kun girrigirii raajotaa keessaa ba'a. Macaafa dubbisaa. Ameen jedhaa yaa kaati. Keessaa ba'a. Macaafni raaji. Mee namni tokko guddisi macaafni raaji jedhani. Irra deebi'aa jedhaa yaati. Macaafni karaadha jedha. Macaafni fa'uusidha jedha. Wangeelli jedhaa yaati. Nafseedha jedha. Biyyan naqu lafa naqutti kanuma labsaa. Hundeen keenya macaafa kanaadha. Harka kee irratti harka koo jedhi. Hin dhaga'amu. Hin dhaga'amu. Ammas irra deebi'i jedhi. Dhiiga olichaan abaarsa sanyii abaarsa zarii jalaa baatee isa Waaqayyo siin jedhe fuutee naa laattaa. Eenyutu raaji? Maaloo natti maa harki nama 80 abaarsa jalaa ba'eera.